أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بولينك يقالي جالتمو بكا جرترندتو رحمة في نجيني ربي سمبرها جراتو فيديو لما فا واي قرص سورة العصر الرا وان كيس قرص الرا فرأتشو دندين حكما ربي سورة العصر كان كيسا كاي وان ربي سورة العصر كان كيستي نو قرصا جرو نو يارتشيسا جرو فيديو لما تاراجو كن سورة العصر سورة قبابا isarra ka gabaabaan suuraa tokkotti qofa jira jechuudha. Inni aaxaynaa qofatu isarra gabaabaa malee quraana keessaa suuraa irraa gabaabaa kan lammaffaa jechuudha. Inni kun suuraatul asriin. Suuraa gabaabaa kana keessa akka gorsee hedduun jiru waan ulamaan ammaan dura dabran jedhan viidiyoo dabra keessatti irraa dubbannee turre jechuudha. Suuraa asriin kun ammallee asriidhaan rabbiin akka kakate. Asriin kun maal jechuudha? Inni kun zabana, addahar, yeroodha jechuudha. Taayimiidha. kanaan akka rabbiin kakate viidiyoo darbe keessatti dubbannee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroon kakachuun isaa kun maal nu agarsiisa? Akka yeroon kun waan jabaate, taayimiin akka yeroo jabaate, zamanni ati lafatti nu gumnu kun akka jabaate nu agarsiisuuf rabbiin ittiin kakate jechuudha zamana kanaan. Ajaa'iba jechuudha zamanni kun. Zamana kana jabeenya isaa nu agarsiisuuf nu ittiin kakate jechuudha rabbiin. وكما قيل وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاتي مال جد نمي ولا لو ولا ليس توكو ولا ليس عربا توكو زبنا يرو نرجع سفينة دوني نون ديمو يرون كنا كدوني تيجي كنون ديمو إيست نون ديم نانغرا دو أكينيا غرا غويا كينيا رابورات نون ديم أجل غرو نتمونا غرو سوتشيتا نغرو جل Haalif doonii hogguu deemu in socho'aa miti. Kun immoo sochii isaan agarru garuu yeroon kun nu fuudhatee nuun deemaa jira jechuudha. Wal asrii yaa rabbiin asriin kakachuu kana keessatti gorsi nu irraa barachuu dandeenyu irraa fudhannu ammas maali? Sii bakka hamtuu jiru aduun sitti hin jechuudha. Of yaadadhu of deebi'e jechuudha yeroo keen gubiin bakka hin taane keessatti. Yeroon ati waan hin taanetti gubaa jirtu. yeroon ati TV daawwachuu akkasumaan fiilmii daawwachuu musalsala daawwachuu waan uummanni siyaasaa dubbatu yeroo hunda teessee sanumatti yeroo kee gubdee daawwachuu yeroon ati gubaa jirtu kun bakka hin taanetti yeroo kee gubini yeroon kee kun jabaadha. Si'ii waa bakka hin taane dhaabbataa jiru waan hin taane daawwataa jiru waan hin taane dalagaa jiru akka aduun sitti hin dhiine. Allahu akbar. Harreef asriin kun yeroo aduun dhi'uuf deemu. والعصري كان كيسا كان جرجو قرص الدوك كيسا جرجو ربين عصري كان كاچون وان ربين التين كتكون وان جبارجو عصرين كن يرون تايمين زمن وان جبار إيجاسي ربين مالي رتك هاتي وان التين كتكون نوغالجو عصرين كتي ربين والعصر يروج ربين عصرين كتجو عصرين كتجي ربين سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر صدر جواب القسم بحرف إن الذي يفيد التوكيد، وهذا يعني هنا التحقق ما بعد هذه العادات وحصوله بلا ريب. مالجن رب سبحانه وتعالى مالجن إن الإنسان إن كنوا جواب قسمي وربي رتك كتسندروك هدوفكون إن يجون كن إنما ما كنوا دبي إسابودر وفجبيسو رابدو فجون أمالال كاكان waan isa booda dhufu jabeessuudhaaf kakatama kakaan seerumaan kakaa wanni kakatamuuf wanni itti kakaa sana booda dubbattu waan jabaa ta'uudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walahu al-masalul a'la. Wanni rabbiin kakatuun waan jabaa ta'u wanni inni irratti kakatee wanni inni irratti kakate sunillee waan jabaa ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Akkasuma waliin ammallee rabbiin maal godhe? Innal insaana innaa dura buuse jechuudha. Maaliif innaa dura buuse? Ammallee dubbii dhufaa jiru jabeessuudhaaf. Allahu akbar. Duba maal jedha rabbiin? Innal insaana lafii khusr. Ilmi namaa dhiira dubartii utuu hin jedhin beekaa wallaalaa utuu hin jedhin qabaataa dhabaa utuu hin jedhin fayyaa dhukkubsataa utuu hin jedhin ilmi namaa akkuma walii galaattu lafii khusr khasaaraa keessa jira jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Hongoo keessa jira jedha. Namoonni hundinuu hongoo keessa jiraa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala.
innal insaana ilmi namaa nama kana beekamaa ta'u nama beekamaa ta'us nama beekaadha namni jala yaa'u ta'us nama beekamaaf walweera koo meeqa qabaatus qabeenya haga fedhe qabaatee qabaata addunyaa kanarraa ta'us wanni ilmi namaa ta'e hundinuu khasaaraa keessa jiran hunji rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kakatee rabbiin ilmi namaa khasaaraa keessa jiran hunji jechuudha. Wanni ilma namaa kana khasaaraa kana keessa buuse maali? Yeroo isaatti fayyadamuu dhabuutu khasaaraa isa keessa buuse jechuudha. Yeroo silaa inni ibaadaa godhee gara rabbii isaa dhiyaatu kana bakka hin taane keessa balleessuudhaan bakka hin taane dhaabbachuudhaan waan hin taane daawwachuudhaan waan hin taane dhaggeeffachuudhaan yeroo isaa gubee taayimii isaa gubee guyyaa duutii dhufte waan khairii tokko bakka khairii dhaabbatee hin qabachuudha. Hagattii silaa bakka khairii dhaabbate sanuu duruu hiree fite nama hamachuudhaan waan hin taane dalaguudhaan. Kanatti ilmi namaa hunjee rabbiin khasaaraa hongoo keessa jira. خسارة قدّا إن الخسارة الإنسان البعيد عن الله تعالى كبيرة. خساران نما رب الرافقو هدورة قدّا خساران نما رب الرافقو جرو قلبي إنسان رب الرافقو جرتو وهي حاصلة بترك أوامر الشرع وفعل النواهي خساران كنا كم ترجم جنان waan rabbiin itti si ajaje dalaguu dhiisuudhaan waan bakka rabbiin itti argame siin jedhetti argamuu dhabuudhaan khasaaraa keessa seene jechuudha ilmi namaa. Bakka rabbiin hin dhaabbatin jedhe waan rabbiin hin dalagin jedhe dalaguudhaan khasaaraa keessa seene ilmi namaa. Khasaaraan kun wal caala jechuudha. Akkuma dilii wal caaluun khasaaraan wal caala. Falkaafiru khaasir. Nami kaafiraa khaasira jechuudha akka fedhe ilma hin qabaanne hongaadha. Nami kaafiraa nami rabbii kafare nami rabbii isaa morme fedhu arrabaan munaafiqa khaasir nami munaafiqaa khaasira jechuudha hongaadha. Namni afaan arrabaan amanee an islaama jedhee keessaan kufrii qabu keessaan rabbiitti namanne hongaadha. Wal mushriku khaasir nami rabbi cinaa waa gabbaru qabrii gabbaru awliyaa gabbaru sheexana gabbaru waan biraa yaammatu rabbii isaa dhiisee khaasira jechuudha sun hongaadha. يبدأ خسارة كيسن بوسين. الله أكبر. فمن ترك الإيمان والعمل الصالح وصار إلى النار بكفره أو بشركه أو بنفاقه واتباعه الشيطان فهو في خسران مبين. نمني إيمان الراجر قالي ربي التمن الرافقاتي قلبي ساكن ربي كراتي قلبي ساكن قرا إيمانات كامنة دلقا قاري رانمي فقاتي خيري دلقا شو رانمي فقاتي يرون در ربي سوان مهمتو دلقت ijisaa waan hamtuu dalagatu bakka hamtuu dhaabbatu sun hongaadha. Nama akkasitti kufriidhaan imaana irraa fagaachuudhaan sheexana jala deemuudhaan saahiba sheexanaa ta'e sun hongoo isa booda hongoon biraan jirre hongaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal nuun jedha ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. واني علمنا ما اتخسارا كيس جرمالي نمني يقو شيطانا ولي قرأتي قبل شيطانا همتو قلبي سا كيستي حساسو شيطانا وانقاري اتباريجو واني بر علمنا ما خير رافقاتو bakka hamtuu dhaabbatu maaliif ni beektanii? Sheexanatu waan silaa gaarii waan rabbiin halaal godhe wanni rabbiin godhaan hun jedha hundinuu nuuf gaariidha. Dhibbatti nuuf gaariidha jechuudha. Duniyaa irrattis akhiraattis. Sheexanni immoo waan silaa rabbiin nuuf gaarii nuuf halaal nurratti waajiba godhe kana hunda nu jibbisiisa jechuudha. Oggos nami waan sheexanii jedhe jala deeme sheexana waliyyii godhatee qabate rabbiin asitti maaliif ree wanni rabbiin itti si ajajee fi waan sheexanii barte si ajajuu jira miti. Namni qaalii rabbii didee qaalii sheexanaa jala deeme jee rabbiin hongaa'ee jira. Hongoo dirree baa kan hin dhukaatan qabne jechuudha. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله سورة أنعام كذا توان جي ربين dhugumatti hongaan isaanowwan kijibsiisan bor rabbi wajji wal qunnamu guyyaan akhiraani jira. Waan irra dalannetti bor itti gaafatamuuf teenya fuulduree rabbii dhaabbachuuf teenya warri kijibsiisan hongaan jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala.
أما اللي ربي مال جدي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به نما كان الرا نما جراجي نما ربي قبرو طرفرتا يو خيري أرغتي دلقا غاري أرغتي قبيني غاري أرغتي من غاري فيا واندي تتولي إبادة قد چوني قمد مسجد دك إبادة قد نشاطان إبادة قد وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يوم فتنان قرمان إسا توك يو ربي إسا قرأت شوفيد مصيبان إسا توك انقلب على وجهه ديني راقا راقا لجيد مسجد إسا ور صلاة إسا نور إسا خانا جيتشون آره مال جي ربين خسر الدنيا والآخرة ور كسيسون ور دنيا تلي خساري آخرات تلي خساري ذلك هو الخسران المبين سنو خسارة هنگا دانگانك أمني كدر بحر نجيش ربين سبحانه وتعالى خسارة جلا ور بو ربين هاقولو آياني لما فانكن إن الإنسان لفي خسر إلمنا ما أكجرتي خسارة كيس جرا ننجي ربين سبحانه وتعالى ور خسارة كيس جرا كون ور كمي ور بدعة ور شركي ور الرب ثاني أدبن قمن إلمنا مرة مسلم الرا الرب ثاني ندبن ور الرب إجا ثاني أرام الراغنين قبن ور قلبي ثاني كل ليسين ور ربي ثاني تندبن عبادة رفقات نندنو خسارة يجول ور كمله رب سبحانه وتعالى ور تكو كيسا باسي جرجول ور رب خسارة جلا باسي ور كمي فيديو التانو كيست دبنا فيديو الرا كيست الرافع سمرتنا أبا رب سبحانه وتعالى والروان أجين فيدم ربنا هاقولو ور قرآن نساء كان غير الله عليه قرآن نساء هم قلبي ربو عبادة قول غير ربي سادي هات ربنا هاقولو يا رب نكجلشي يا رب خير ندلسيس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين